Keessa badhaadhaa amma yaaduu jira. Jaarsummaa yeroo ergatanu maal akka fakkaatu xiqqoo sana agarsiisaa jechuudha. Kun inni guyyaa duraati. Guyyaa duraa seenanii intal keessanii mucaa kennaa jedhanii gaafatanii haala ittiin gaafatanuu buna tamboo majjaanii fi zayitii yookaan dhadhaa waan bunaan qalan jechuudha. Sun qabatanii deemanii wal haasa'anii fakkeenyaaf jaaroliin bakka dheeraa kiiloomeetira dheeraarra waan dhuftee fi akka warri guyyaa gabaabsanuu fi guyyaa lammaffaa jechuudha wal gaafatanii yoo waan hanqatu jiraatillee wal gorsanii wal bira deeman jechuudha. Fuula kana taasisuu jiranii waan jiru. Guyyaa gabaabsaa jedhanii intal keessaa mucaa kennaa jedhanii waan guddaa haasa'aa turanii. Guyyaa duraa kan fakkaataa eegatii lubbuun waan barbaachisu akka qabatee guyyaa lammaffaa jechuun yeroo warri deebi'a kottaa jedhaniin kan qabatee deemu jechuun bitachuu jira. Akkuma argitan buna bitachuu jira, tamboo bitachuu jira. Buna tamboo ammallee majjaanillee hin bitataa. Wayaallee wayaa guddaa gaafatanii ilkii asirra majjaanii fudhachuu jiraadha. Kun gabaa yaabellooti. Gabaa qoccii jedhama. Achiin booda majjaanii bitatee majjaanii bakka majjaanii kanan irra ture. As dhufee laayiloonii bitatee wiilkillee bitataa wiilkii hedduu bitataa. Diriyaa wiilkii wal keessa makee deemaa jechuudha. Kun cufaa wiilkii bitamuu jiru. Akkuma argitan as keessa qarxaasii naqatee qarxaasii guutuu qabatee deemaa jechuudha. Waan isa ajajan cufaa haga danda'amu bitanii guyyaa lammaffaa deemuu jiranii jaarsummaa guyyaa waan bitaa jedhamu guutatanii jechuudha. Guyyaan kun guyyaa araaraati. Illee argamuu qaba. Yoo waan inni sirrii ta'ee yoo inni aadaa guutee guyyaa kanatti kennamaaf jechuudha. Akkuma argitan waan gaafataman cufa bitanii seenuu jiranii garman kennaa. Akkasitti wal harkaa fuudhanii. Actually wanni nu rabbamni illee jira wayaan abbaalee wayaan haadhalee ture garuu nu rabbamne akka isa ta'e kaameera jala darbee asitti argitan buna qaleedha. My favorite. Kan tolchinee aadaa guutanii waan irratti. Kana kennanii fi kabajaa maatii isaatti jaarsummaa ergeenii guyyaa jalqabaa kan isaan fuudhanii deemanii buna, tamboo, sukkaaraa akkasumas zayitiidha. Namoonni mana keessatti isaan eegan kun immoo maatii isaanii dabalatee jaarsolii biyyaati. Sambooda jaarsoliin ergee tokkoon ol seenuudhaan bakka isaaniif qophaa'e qabatu. Yoo maatii isaanii erga argatanii booddee bakka isaaniif qophaa'e irra taa'u. Ittaan sun dhimma dhufanii fi intala keessan ilma keenyaaf kennaa jedhanii kabajaan maatii isheetii fi jaarsolee citaanii jiran gaafatu. Maatii ishee fi jaarsoliin biyyaa mana isaaniitti argamanii yaada jaarsolee erga dhaggeeffataniin booddee waliin mari'atanii haala biyyaa fi fageenya jiru waan hubatanii fi beellama guyyaa gabaabaa keessatti kan isaan qabanii fi guyyaa beellamaa sanas wanta isaanirraa eegamu yookaan gabbara homaa tokko keessa hambisiin akka isaan qabatanii fidanidha. Itti manii jaarsolii kadhaaf deeman kannaa kabajaan affeeranii guyyaa beellamaa akka kabajaa itti manii nagaan gara mana isaaniitti geggeessu. Isaanis wanta isaaniif qophaa'e kana nyaatanii maatii isaanii fi jaarsolii achitti argaman hundumaa galateeffatanii gara mana isaaniitti malanii. Kun immoo guyyaa beellamaa isaanii eeggatanii jaarsoliin gabbara yookaan wantoota maatiin isaanii ajajan sana guutummaa qabatanii gara manaatti malaa jiru. Anis illee achitti argameera. Sababni isaa jaarsolii biyyaa fi maatiin isaanii soddaa isaanii arguun dirqama waan ta'eef kanatti aanuudhaan gabbara isaan fidan keessaa amma kan inni agarsiisaa jiru gaabiidha. Gaabittaan suni kan inni agarsiisaa jiru yeroo qaama dhiqatan yookaan yeroo boqotan kan uffatan shirritiidha.
Sanattaan sun immoo sanattaan sun uffata dubartiin Booranaattiin faayamtee wilkiidha. Kana jecha wilkii tiriyaa gabbana jiru hundumaa qabannee deemne kan inni fiduu hin dandeenye illee tilmaamanii kaffaltiidhaanii akka bira darbamu nu godhaniiru. Sanattaan sudhaanii maatiinsee ilma isaanii gammachuudhaanii kabajaan nuuf kennanii jaarsolii dhufanitti illee gammadanii nagaan gara dhufanitti geggeessu. Amma akkuma argaa jirtanii lubbuun jaarsolii dhufatti nagaan hamaa jirti. Kan isin dubbisaa jirtu obboleessa koodhaa. Iddaan sun jaarsolii jiran hundumaatti nagaa erga dhaamteen booddee milkoofni gara biyya